Dhagaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oroo istuudantiga arras irra deebuudhaan barnoota keenya gartee histirii kutaa saglaffaadha. Yuunitii torbaffaa paartii sadaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo lakshar gochuun dagatinaa isin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyatti faaraa taatan chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guutuu asirraa argachuu dandeessanii jecha warreen maatii chaayinaalee keenyatti hin dabalamin ammoo barnoonni kallattiidhaan isin bira hin ga'u waan taateef chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti argadhaa yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jecha kanaaf gartee ammas gartee viidiyoo laayik gochuu akka hin daganne jechuudha. Kanaaf arraan tana paartiin gartee sadaffaan gartee political and the social economic conditions and the southern and the central state in the Ethiopian. Eega gartee paartii lammaffaa keenya keessatti relationship existing between Christian Island kingdoms and the Muslim Sultanate jidduu jiru. Rakkoo gartee fi akkasumatti gartee wal dhufuu haa ta'u walirratti hirkachuu akkuma feete haa ta'u relationin jiru yookaan hariiroon isaan jidduu jiru sun maal fakkaata akka jiru jechuudha. The interdependency of the conflict yookaan gartee most conflict waati maalirra walolaa ture jechuudha. What is the main source of the conflict of the Christians Highland kingdoms and the Muslim sultanates? Kana jidduutti maali yookaan main source yookaan maddi conflict isaanii wanti uume maali? Akkasumatti gartee politikaaliin isaanii maali? Social economics conditions of the southern fi centrally baay'ee isaanii eegalaalle booda as keessatti immoo wanni nuti ilaallu haala ikoonomisaa warra gartee kibbaatii fi warra jiddugaleessa Itoophiyaa keessatti kingdamoota yookaan mootummoota xixiqqoo jiran baay'ee isaanii laallaa jechuudha. These lessons improve are the exclusive details gadi fageenyaan wanni nuti ilaallu gartee sekshinii kana keessatti gartee societies in the states and the maal jechuudha haala hawaasummaa haala mootijiidha mootota yookaan gartee jiddugaleessaa fi kibba yookaan gartee paartii of the Itoophiyaatti jiran bara jiddugaleessaa keessatti jara kana laallaa jechuudha. This is the sectioning kun Kasparoodhasi inze waa'ee gartee baay'ee kan qoratudha maarree jechuudha history yookaan gartee seenaa some of the state tokko gartee kan Itoophiyaa keessatti jiran as illustration nu argisiisaa jechuudha sectioniin kun yookaan barannoon kun in the period under the considerations yookaan gartee period yookaan bara jiddugaleessaa keessatti baay'ee isaanii kan gadi fageenyaan nu garsiisudha. Oolisa ta'ullee no one is a creation was and used to select state due to regard has been given to balancing and the number of the state selecting for each regency of mentioning above ja kana jechuun gartee yookaan gartee mootonni bara jiddugaleessaa kana keessatti jiran used to select state yookaan filatamootaan due to regard as given to the balancing number of the state warreen qabanii fi akkasumatti gartee warreen gartee eeraman gurguddoo yookaan kan laalluudha jechuudha. This is the selections of the state is decisions also the considerations of availability isaanii ni ilaalla qabeenya isaanii of source availability of source and the treatment in the early section keessatti yookaan gartee treatment isaanii yookaan rakkoo isaan fidanoo maali waan jedhu ilaalla. In the center is centrally keessatti and the southern keessatti jiddugaleessaa fi yookaan kibba keessatti kibba naannoo Itoophiyaa keessatti there were stage and the peoples of the traditional religious jira. Kana jechuun stage yookaan gartee state jira state mootota yookaan gartee and the peoples ummataa jira traditionally fi religiousidhaan kan walirratti hirkatan amantaa fi aadaadhaan those were daamot fa'aa jira kafa fa'aa jira inaariyaa fa'aa jira mootummaa daamot mootummaa kafaa mootummaa inaariyaa mootummaa bizaamoo mootummaa walaayitaa mootummaa akkasumatti yeemii fi mootummaa kaambaataa mootummaa kaambaataa jira akkasumatti gartee zen is the guraagee chiefdom mootummaa guraagee jira ummata agawii jira akkasumatti kingdom of Gojjam jira daamootii jira and probably jennaan daamot was probably amma daamota gulaallo jechuudha daamot was isaan kun hundinuu kingdamoota jechuudha kingdamoota Itoophiyaa keessatti turan keessaa jechuudha kanaaf gartee daamot was a probably the early state of the Ethiopian jechuu ni dandeenya jechuudha one of the early state of the Ethiopian was in jam mooti jechuudha gartee daamooti jechuudha daamaata osoo hin taane daamooti jechuudha kingdom of daamotii jechuudha was probably early stateidha jechuudha daamooti jechuudha kanaaf those seems to have existing as early as the kingdom spread over the might have possibility to extending the including area of the inaria bizamo akkasumatti gartee walaayitaa lattirlee daangaasii babal'ifattee tan turteedha jechuudha probably
was early state da. It seems to have existed early Aksum periods. Igarte Aksum period dura jirti. Over the extensive territory. Dangasi kamba balefete. This is territory dangani si kun including igarte kan inni ammatu Blue Nile garte laga garte Nile yookaan garte laga Blue Nile kan jannuun jechuudha kan garte Itoophiyaa keessaa maddu jechuudha. White Nile ozone taa'e jechuudha. Daamot is made to have possibly extending daangaasii babal'ifattee turte eenyu irratti jechuudha. Mootummaa Inaariyaatii fi mootummaa Bizoomotii fi mootummaa Walaayitaa irratti illee jechuudha. Among the rulers of the state is the wall known as called of Motolami yookaan gartee namni yookaan gartee mootota isaanii keessaa kan beekamu sirriitti seenaan isaa namticha Motolami jennuun kana. Motolami was converted amantaa kiristaanaa fudhatee jira. Eenyu jechuudha qeensicha Abuna Teklaa Hayimaanot jennuutitu jaarraa gartee 13th century 13ffaa keessatti fudhachiise. The result of the Solomonic dynasty is began to attempt to bring this state under the control in the last quarters of the 13th century. Kun resultiin kun yookaan gartee kiristaanummaa fudhachuun kun mootummaa kiristaanaatiif karaa bane karaa guddaa baneef bright to the state under the control akka taatu yookaan gartee akka isiin mootummaa kiristaanaa jala kuftu. Finally gartee kingdom of Amdasee on jennuun most expansions of the medieval king yookaan jennuun sun gartee baay'ee kan babal'ate kun annexed yookaan gartee ni qabate yookaan gartee into the Christian kingdom state kan 1336 Garte Kabate. Informations on his history of Bizamo and the Beaver Garte Skirt. Nevertheless, there are the piece of the advice that it had already connections with the Damot in nature. Ega information in Yohan Garte Wakan Yewae Bizamoda, Bizamo Kabachuda, Kun Garte in Scarsida, Yohan Garte, Hankina Kaba. Taullegaru Amo evidence in Juru, Damot Garte had early connection Yakak Abduachuda within Enjojin Bizamoda Wajin, Nimulata, Yohan Senan Jirunihima. The kingdoms was in Aria Dafi, Motuman Iraria, Motuman Kafati, Motuma, Walaita also had similarly connections. Isaanis haala wal fakkaataan Daamoti wajjin wal qunnamtii qaban. Kanaaf gartee the kingdoms of Inaria is probably existed in the area between the Gojab River jirti. Kingdom of Inaria kan jennuun yookaan mootummaa Inaariyaadha kan jennuun probably existed eessa jira jechuudha. Area of northern Gojab bikka jennuunitti yookaan gartee northern Gojab bikka tannuun jala jirti. The influence of the highland Christian states into the area seems to have extending through the Damot Inaria becomes a part of the Christian kingdom. Kanaaf garte influence yookaan garte mootummaan kiristaanaa godhuu garte of extending through Damot fi Inaria irrattis garte become part of the Christian island kingdom ta'anii akka isaan garte mootummaa kiristaanaa jalatti qofan uummanni kiristaanaaf jala godhee ture. It is a result building several churches adda addaa Inaria keessatti ijaaramee jire. Kingdom of the Kafa keessatti Kafaan ammoo maal laalla jechuudha. Kingdom of Kafa was at least since the end of the 14th century xumura jaarraa 14ffaatiiti isiin tun gartee Kafaan tun list taate yookaan eeramte yookaan argamte. However ta'ullee it was not mentioned in any Christian documentiin yookaan gartee isiin documentii yookaan relationship yookaan gartee mootummaa kiristaanaati wajjin gartee hin jiru. It was independent mootummaa if dandeessudha tun ammoo mootummaa kiristaanaatis qabamuu hin dandeenye. Kingdoms from the Christian island kingdom irra if dandeessee jiraachaa turte jechuudha. Kafatan jennuun the state of the Walaayitaa tan jennuun Walaayitaa tan jennuun ammoo may have also been part of the kingdoms of the Damot since the in connect yookaan gartee since it is connecting within the Damot was strong jennaan jechuudha. The state of the Walaayitaan it is may have also been part of the kingdom of Damotidha. Yookaan isin tunis party yookaan gartee kutaa kingdomii Damotidha. Since it is connecting ta wal qunnamaa turte within Damot wajjin hariiroo qabdi waan taateef jechuudha. The resulting the ruling dynasty isaan buraniin uummanni gartee Walaayitaadha was
was known as gartee moo gartee Walaayittaa Mallaa jennaan. Walaayittaa Mallaa jennaan. These dynasties had strong tradition cimaadha yookaan aangoodha kan qabudha. That is recognizing gartee Motolami as the first kings. Kingii gartee wanni isin Walaayittaa relationshipidha daamotii wajji qabnuuf wanni jennuuf paartii yookaan gartee kutaa qaama daamotii wanni jennuuniif gartee bulchummaan isii kan jalqabaatu kan gartee Mallaa daayinastii yookaan bulchaa daayinastii yookaan sirna maatii yookaan hoggonsa bulchinsa warra daamot kana eenyuun bule jechuudha. Mooticha warra daamot Motolaamii kan jennuunuti yeroo jalqabaatiif bulche. Walaayittaa was mentioned as one of the area paid to tributary Christian Island Kingdomidhaaf maal kafalaa turte Yishaaqiif gibira kafalaa turte jechuudha. Mootummaan kiristaanaa boodarra bara 1413 hanga bara 1430 kan bulche kun if jalatti deebisee gibira irraa pay tribute gibira kafalchiisaa ture jechuudha. It might have also the continued ittuma fufe as part of the Christian empires up to the wars of Imam Ahmed ibn Ibrahim. Gartee it is made have also continue jiraachaa turte hanga gartee waraana Imam Ahmed ibn Ibrahim yetti jiraachaa turte jechuudha. Several states existed in the central Ethiopian highland. Baay'een isaanii ammoo eessa jiranii jechuudha. Several statonni baay'een eessa jiranii jiddu galeessa Itoophiyaa keessa warreen jiran. Ammoo gizeem isaan keessa Kambaataa fa'aa jira. Guraagechiif Damfaa jira. Agaw Kingdom Gojjam fa'aa jira. Those states is gartee sim to have existed for extended period. Danga kanatti gartee yeroo kanatti isaan isteetonni kun yeroo kana kan sirriitti jiraachaa turanidha jechuudha. Extended dheereeffatanii yookaan daangaa isaanii bal'ifatanii. Nevertheless they become more important of the period. Baay'ee barbaachisoo kan ta'anidha yeroo saniif. The Gurage chiefdom ammoo guniif ilaalle on the other hand were concentrated in the area west of the eessatti argamte jechuudha. Lixa yookaan gartee karaa lixaatiin Lake Hara Zawai bika jennuunitti argamti. And then Highland of the Dauro bika jennuunitti argamti. It is local chiefdom yookaan bulchaan isiidha. Eenyu jechuudha taayitilii maal fayyadama as much ben jennuun maqaan mootiidha jechuudha. Taayitiliin isaa as much tana jechuudha. And then Abez tan jennuun and Nigus tana hunda sadeenu ni fayyadama jechuudha. The Agaus Kingdom of Gojjam kan jennuun jira. Mention of the Christian history of the document kan qaban yookaan mootummaa kiristaanaatii wajjin hariiroo kan qabanidha jarri kun. Those is Agaus were ancient peoples ummata gartee who settled in the northern central Ethiopia keessatti Plateau keessatti north central Ethiopia yookaan gartee kaaba jiddugaleessa Ethiopia keessa jiraachaa warreen turanidha. Associated with the agricultural lafa qonnaatii fi akkasumas gartee animal husbandry horii horsiifachuudhaan jechuudha. One of the Agaw gartee inhabitant gartee central Ethiopian highland Jamsi Agaw people ida. One of the Agaw ummata Agaw kana keessa habitantonni yookaan bara jiddugaleessa yookaan gartee Ethiopia center keessa jiraataa turan highland is gartee akkasumatti inhabitanti central highland yookaan jiddugaleessa olkoo lafa olkoo Ethiopia keessatti jiraachaa turanii jechuudha. Agawin ummanni Agaw they established dhaabanii turan akkasumatti Agaw kingdom mootummaa Agaw located in the southern Lake Tana iddoo yookaan bikkeetti argamu south yookaan kibba Lake Tana kanatti kan argamu jechuudha. Kanaaf they were the predominantly Agaus was speaking dubbatamaa ture Agawin kun yookaan gartee predominantly Agaw afaan Agaw dubbatan. They were existed strong control over the lake and the island yookaan gartee akkasumatti it is exercised baay'ee kan cimseedha. Is strongly control konee kan cimseedha iddoo gartee over lake yookaan island lake taanaa tanii fi gartee islandota achi jiran san hunda jechuudha. Many Christian kings mootummaan kiristaanaa baay'een and made successive attempt yeroo baay'ee gartee milkaa'inaan yaalii irratti gaggeessee turu under the control if jala galchee ture mootummaan kiristaanaa. The evidences to in interlandis using the Lake Tana regency is Spengiston jennaan jechuudha. Kana jechuun evidensii yookaan gartee ragaan nu argisiisu jechuudha. Gartee interlandiin yookaan gartee hinterlandiin kan fayyadamaa turanidha. Lafoota gartee eessatti jiran jidduu yookaan gartee Lake Tana jiran jechuudha.
it is lafa baay'ee isiidha kan gartee toora lagtaanaa kana jirtu faayinaalii imaamu gartee amdasiyoon mootichi jennuun kan kiristaanaa bara 1314 hanga 1344 tti kan bulche incorporated Gojjam guutummaan guutuu to'atee kiristaan isteetiin in the early further centuries yeroo baay'eedhaaf gartee irratti hirmaatee kan gartee isiyaan if jala bulchee tributary pay akka isaan gibira kafalan taasise nama tokkodha jechuudha in the reigns of the Amtsiyon gartee yeroo fi bulchinsa mootummaa Amdatsiyoonii kiristaan preacher mootummaan kiristaana gartee preacher baay'ee one of the East Island of the monasteries at Lake Tana named of Abbaza Okan Johannes because Okan marched southward to the Agaw inhabited village and the attempt to vandalize the pupils ja kana jechuun bar yookaan gartee yeroonee fi mootummaan Amdatsiyoon mootummaa kanarratti babal'atu san jechuudha one of islandii yookaan lafti bishaaniin marfamte tan monastariidha yookaan gartee manni charchiidha yookaan atleek tooftayaanaa neemid abbaa zaa yookaan Yohaannis nama jennuun kanaatiitu jaaree jechuudha lafa gartee eessaatti jechuudha yeroo bulchiinsa Ahmad gartee Tsiyoon kana yookaan gartee Amdatsiyoon kana jechuudha monastarii yookaan gartee Ayislaandii lektaanaa yookaan charchiin lafa yookaan gartee bishaaniin marfamte tan gartee haraxaanaa bira jirtutti jaaramee ture jechuudha leek taana neemid maqaansa Abbaazaa Yohaannis namni jennuun kun jaare marchid southward of the Agaw inhabited village keessa kan jiraatu yookaan kibba baha yookaan southward Agaw inhabited village attempt to the evangelization godhanii turan evangelization jechuun aangotti namoota Agaw jechuudha marchid southward ummata habitaantota yookaan village jechuudha ummata Agaw inhabitaantota ummata Agaw habitaantota jiraattota village yookaan kan baadiyyaa keessa jijjiiraman attempt irra yaalii godhee ture evangelization amantaa jijjiirrachiisuu jechuudha yookaan gartee bishaan itti facaasee amantaa kiristaanaa fudhachiisuu ture jechuudha however ta'ullee the Agaw community Icelandis warri Agaw kan Icelandii keessa jiran sun surrounding was already converted duraanuu amantaa kiristaanaa fudhatanii jiran during the Zagwe period fudhatanii jiranii jechuudha kanaaf however the same peoples south of the lake tana ummanni haala wal fakkaataadhaan jiraachaa ture gartee kibba haraxaanaatti namni jiraachaa ture indigenous religious amantaa aadaa qaban jechuudha therefore Abbaazii Yohaannis kan jennuun kun ammoo attempt to preach barsiisaa ture and gospels over the Tana area sanitti immediately lead to the big conflict ummata kan ummanni maalila ummadeenni south of the lake Tana kibba lake Tana jiru kun ammoo maal jechuudha ummata amantaa aadaa qabu jenna indigenous qabu jenna amma namtichi kun as dhufeeti asittis barsiisuu eegalee miti barsiisuu eegalaan conflict dafide ummata kam jeddutti zaanchoy kan jennuunii fi Christian kingdom jeddutti wal dhabdee dhufe ummanni amantaa aadaa qaba amantaa tanarraa dhaga'uude zaanchoy ummanni jennuun was the ruled agawumaan bulok kunis kingdoms extended kan dheereeffatanii turan daangaa isaanii as south amadamit bika jennuutti enne mountain it is what of is today bika arraan tana qaarit bika jennuutti lafa tanatti daangaa isaanii baay'ee kan dheereeffataniidha jechuudha Enough, he ordered his army to arrest Abba Zioy Lal. He arrest godhaa turan. Baay'ee irra fincilaa turan. Waraana eenyu jechuudha Yohaannis Abba Yohaannis nama jennuu kanarratti fincilaa turan. Waraana kana arrest godhaa turan. And monkota yookaan gortee warreen amantaa nama jijjiirsiisan jechuudha. Monkas was detained at the Amadamit bika jennuun tanatti jechuudha. Baay'ee isaanii irraa dhorkaa turan. Amdatsiyoon is his turn dispatched his force of Agaw kingdoms. Amdatsiyoonis yeroo kana humnaan fudhachiisuudha yaale yookaan uummata Agaw kan gartee indigenous qabu kana kan warreen south of Lake Tana jiran kana warreen kibba Lake Tana jiran warreen amantaa aadaa qabu traditionally qabu kana fudhachiisuudha yaale. Zaan Kwai kan jennuun kun was killed ni du'e in the company and the Abba Zion company yookaan gartee waraana Abba Zee Yohaannis kan jennuun namticha yookaan amantaa nama jijjiirsisu kanaan kan du'edha. This marked to the incorporations of the Gojjam to Agaw kingdoms to the Christian Island kingdom. Taateen yookaan duun isaa kun maal nu argisiisa? Gojjam qabatamuu manni Agaw qabatamuu mootummaa kiristaanaatiin kan nu argisiisudha jechuudha. However, the titles of the kingdom of the Gojjam was maintained by local rulers under the Christian status. However, ta'ullee title yookaan kingdom of the Gojjamidha was maintained eegameetuma ture by the local ruler yookaan mootummaa kiristaanaatiin jechuudha. Since it is consequent Christians
was introducing Gojam. Yeroo kanarraa kaasee mootummaan yookaan Gojam keessatti kiristaanonni baay'ee babal'achaa dhufanii jechuudha. It is peoples where gartee kiristaanaayiz uummannis amantaa kiristaanaa fudhachuu eegale and the churches and the monasteries ijaaramuu yookaan gartee charchii fi monastoroonni adda addaatis kingdom of Gojam keessatti baay'ee babal'atee jechuudha. Kanaaf the economy of the peoples yookaan haalli diinagdee uummata Gojam state peoples of state of the southern and the central Ethiopia was based on the market profitably for trade agriculture daldalaa fi daldala boqabeessa qabaaftaa fi qonnarra tundaan. The main trades items meeshaan daldalaa yookaan gartee beekamaa yeroo sanii maal jechuudha areas of enslaved peoples enslaved akkasumatti viset nama waan jennuun jechuudha civet waan jennuun jechuudha akkasumatti ivory tan jennuun jechuudha ilki erbaa and the other natural production uumama yookaan gartee qabeenyota uumamaa kan biraallee ni ta'a. Enslaved peoples is farmed to most of important one items in this period. Yeroo kanatti gartee gabrummaan wanta barbaachisaa ta'e beekamee ture jechuudha. Kanaaf there was high demand ture yookaan fadhii guddaa ture for enslaved peoples ummata gabraatiif jechuudha. From this is region is Arabiyaadhaa fi akkasumatti Pershiyaadhaa fi gartee Indiyaa keessatti gabrummaan barbaachisaadha waan tureef iddoon tun iddoo gabrummaan irraa gartee itti daldalamaa turte ta'uudhaan Gojam keessatti daldalamaa ture jechuudha. Kanaaf gartee slaves was captive ni qabaman and waraanaa fi were obtained from the southern and the central regiments and the highland Christian territories gartee territories daangaa kiristaanaa mootummaa kiristaanaa keessatti slaving gartee obtained from the southern irraa fudhataman gartee and the central irraa fudhatamanii jechuudha. Obtained central and the southern irraa mootummaa kiristaanaatiin fudhatamanii jechuudha waraanaan jechuudha. So far we have seen the existence of the several peoples within the state traditions in the Ethiopian regions and the Horn of Africa. Kun maal argisiisa jechuudha. Wanti dheeraadha jechuudha. Existence seenaa dheeraa jira. Eessarratti Itoophiyaa fi Horn of Africa irratti gartee seenaa dheeraa aadaatiitu jira traditional gartee Itoophiyaa keessatti traditional state mootummaan gartee aadaadhaa hedduu jira. However ta'ullee other gartee societies were in the same area without highly organized state. However ta'ullee other society biraa it is same or without highly organized hin taane cimtuu taane mootummaa cimaa hin taane jechuudha irra caalaan isaanii. Most of them had inhabited gartee frontier area of the present day of the Ethiopians and the neighbors. Irra caalaan isaanii eessa jiraachaa turanii lafa Itoophiyaa arraan tana jennuunii fi ollaa Itoophiyaa kanarratti jiraachaa turan. However ta'ullee less organization community tokkummaa yookaan jabeenya yookaan gartee organization qaba inhabitant of narrow lowland strip and the western along the Ethio Sudan jidduutti warreen jiran maal jechuudha community yookaan gartee tokkummaa hin qaban. Those peoples ummanni kun are mainly speakers of afaan Naayiloo Saharaa maatii afaan Naayiloo Saharaa warreen dubbatanidha jechuudha. The lessons organized societies mentioned is possibly their local administration system yookaan gartee sirna mataa isaanii yookaan gartee local administration yookaan bulchiinsa isaanii gartee the lessidha yookaan gartee organized cimeenya yookaan gartee tokkummaa hin qabani society kun jechuudha. Procedures the local administration system isaanii akkaataan bulchiinsa isaanii hoggantaan isaanii jechuudha organized unity hin qabanii jechuudha bakka they were led to by their chief and the local elder eenyuun bulan halaqaa gandaa yookaan abbaa gandaatiin bulan yookaan local elders councils based on their village isaanii irratti hundaa'uudhaan jechuudha ganda isaanii irratti hundaa'uudhaan councilii yookaan hogganaan isaanii local elderiidha nama guddaa kan yeroo san jiru yookaan councilii yookaan abbaa gandaatiin bulaa turanii jechuudha village yookaan gartee baadiyyaa keessatti clan territories daangaa yookaan gartee gosummaadhaan bulaa turan they were akkasumatti primary agent of frontier trade akkasumatti gartee daldala irratti illee hirmaannaa ni qabani aadaa irratti illee relationship between the Ethiopian territory of the neighbor Itoophiyaa fi ollaawwan Itoophiyaatii wajjin isteetonni hariiroon akka wajjin jiraatu kan taasisan keessaa ni jiru jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo the population movement and the expansions and the integrations in the Ethiopia kan jiru jechuudha. Movement yookaan sosochiiwwan ummata guddaa yookaan gartee jaarraa 16ffaa keessatti kan taasifame keessaa waliin ilaallaa jechuudha. Population movement
jiru kan sosochii uummataa kan jennuun jechuudha. Kanaaf the lowland in Ethiopia and the Horn of Africa is inhabited by the Afar, Oromo, Somali and the Saho and the other Cushitic language family speaker itu jiraachaa ture. Lowlandii yookaan gartee lafa Itoophiyaa lowlandii yookaan Itoophiyaadha lafa gabboo Itoophiyaatii fi Horn of Africa keessatti uummata Oromootii fi uummata gartee Affaarii fi uummata Oromootii fi uummata Saawootii fi uummanni kiristaanaa jiraachaa ture jechuudha. Language family kan ta'an language family speaker Cushitic warreen dubbatan jechuudha. In the late 15th century xumura yookaan gartee jaarraa 15ffaatti early 16th century jalqaba jaarraa 16ffaatti the military conflict walitti bu'iinsi mootummaa Kiristaan Kingdamiitii fi Adil Sultaanitti jidduu jiru partly responsibility for Argobbaadhaa fi uummata Orgobbaatii fi uummata Affaarii fi uummata Somaaleetii fi populations uummata kanaatiif sababaa guddaa ta'e ture. Rakkoon sun uummanni kun daangaa isaanii dhiisanii karaa waraanni jirratti akkasumas socho'an taasisee jira. In addition, the demographic pressures yookaan horiin guddachuun yookaan environmental gave to the background for the population movement yookaan gartee pastoralistii lafti horiin isaanii guddachuun jechuudha. Demographic pressure gartee lafa horii dheechifatanii uummanni Somaaleetiif uummanni Affaaris uummanni Oromootis akkasuma. Kunis sababaa tokko ta'ee ture jechuudha. Akka uummanni kun lafa dheedichaa baay'ee barbaachisan. The territorial territories and the lie is the range where the trade routes passed on the were affected by the consequence of the military conflict. Kanaaf the territories lays is the range region yookaan daangaan gartee eerome yookaan gartee lafa tana jalatti where the route passed karaa daldalaa kan dabruudha and where the affected of the consequence of the mainly military conflict yookaan gartee walitti konfliktiin guddaan yookaan wannummaan irraa ka'e mootummaa kiristaanaatii fi mootummaa Adal jidduutti gartee trade route dha karaa daldalaa irratti wal lolan. Therefore the people is moved to back ummanni deebi'an and further to response to the ongoing to the military conflict. Military conflict yookaan walitti bu'iinsa yookaan waraana kanaa duraahi ummanni gartee ummata kanni ummanni isa kanaaf mala dha'uuf jecha gartee military yookaan gartee haala waraana isaanii kanaaf jecha movementii gaggeessan. Ummanni Orgobbaa ilaallu. The Orgobbaa is where the major agent Islamic expansions trade Muslims start of the formations state formations in the Horn of Africa. Ummata Orgobbaa jechuun major agent Islamic expansions ummata amantaa Islaamaatii fi beekamuudha. Ummata daldalaan beekamuu fi ummata gartee mootummaa sultaanaaf keessaa qabuudha. For instance, the Sultanate of the Shawan mootummaa sultaanni yookaan shawaadhaa ifaatii fi was established akkasumatti Makzuumaayit kan jennuun kun Walsaamaa dynasty gartee mootummaan Walsaamaadhaatis akkasumatti gartee respectively ummatni shawaadhaa eenyuun bula Makzuumaayit taayitilii isaanii yookaan gartee mootichi isaanii tana fayyadama. Makzuumaayit nuti warra Makzuumaayitiyya. Walsaamaa daayinastiinis warra ifaatii jechuudha yookaan warra eenyu Adaliitii ta'uu ni danda'a. Walsaamaan Adalii fi ifaatirraa jettee miti akka laallee dabarretti. Kanaafuu isaan kun respectively isa keessa jiran naannoo Orgobbaa tanaa jechuudha. Towards the end of the 13th century xumura jaarraa 13ffaatti Sultanates of the Shawas moved to mootummaan Sultanate of the Shawaadhaa kun ni socho'e to the east due to the pressures gartee rakkoo gartee mootummaa kiristaanaatii fi mootummaa kiristaanaatii fi mootummaan shawaadha rakkoo mootummaan kiristaanaa irra gaggeesse irraahi eessa deemee jira towards the east eessa deemee jira from the Sultanates west move to further east due to east duraa deemee jira pressure isaan kanarraahi east duraa deeme karaa bahaa kanatti duraa deeme. The Sultanates of Ifat kan jennuun kun where the Orgobbaa were dominated Orgobbaa ni dhuunfatan becomes the centers of the Muslim resistance yookaan gartee seenterii godhaniiti yookaan gartee resistance muslimaa achitti yookaan dhaabanii jechuudha. Kanaaf gartee isaanis duraa deeman duraa akka deemu kan godhedha jechuudha. On the even the warsi of imams waraanni imaamii Ahmadi yookaan the warsi of Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi kan jennuun kun the Orgobbaa joined to the Afar and the Somali against the Christian kingdom. Kana jechuun on the even Kiristaanii yookaan gartee waraanni mootummaa Imam Ahmad ibn Ibrahimii fi Orgobbaan join to affairs in the Somali against the Christian kingdomidha ja. Kana jechuun bar Orgobbaa fi Somaaliidhaa fi waraanni ibn Ibrahim al-Ghaziidhaa kun join waliin dhufan Affaarii fi akka malaalatti paartii dabre keessatti Affaarii fi Somaaleen hundi waliin dhufanii uummata Orgobbaatii wajjin mootummaa kiristaanaatii wajjin wal lolaa turan. They are inhabited jiraattonni yookaan by the Orgobbaadhaa was also the triggered to expansions of the Christian kingdoms yookaan gartee
rakkoo mootummaan kiristaanaa irra godhu kanaaf jecha jiraattonni orgobbaadhaa gartee muuvimentii isaanii gaggeessan. Kanaaf it was the major centers of the conflict. Major center of the conflict taateetiti yeroo sanitti orgobbaan tun yookaan iddoo konfliktiin baay'ee mootummaa kiristaanaatii fi mootummaa muslimaa jidduutti itti gaggeeffamu taatee argamte. Kun gartee uummanni akka bikka san gadhiisanii deeman kan taasisudha. This was because the major caravan trading routine akkasumatti iddoo karaan daldalaa guddaan guruppiidhaan namni daldalu keessa dabru orgobbaa تري كنا دانغا ورغبا كنا as a result كنا راقا ودا Muslims rivaling يوكان درغمي موتما مسلمة and the conflict يوكان ولبوينسي يوكان therefore lead to the destructions of the sultanates akasabatti maal fide jeequmsa fide ولبوينسي موتما kiristaanaatii fi mootummaa gartee muslimaa jidduu jiru naannoon orgobbaadhaa sun akka diigamtu kan godhe this portions of the people ummanni gartee akka gartee eegumsan argannee fi ummanni gartee disportion akka ta'u kan fiddeedha this is during the effect of the conflict can be observed from the fragmentation settlement qubsumti ummanni adda addaa baduun yookaan gartee fragmentation argamuun iddoo ummanni qubsumatti gaggeessu keessatti rakkoo guddaa kan ta'ee fi ummanni akka gartee iddoo san gadhiisee deemu kan taasise konfliktii ummata kiristaanaatii fi muslimaa jidduudha. Affaar guulaallee immoo due to the drought sababaa hongeeti kun naturally factory dha jechuudha. Affaar akkasumatti toward the east gartee until they reached to the middle Awash hangalaga Awash gaaritti hongeedhaaf jecha lafti isaanii gammoojjiidha waan taateef deeman trade routes linking karaan daldalaa kun wal qabsiisa is the port of the Horns passing through the Afars territories gartee trade route jira ammas karaa daldalaa kana karaa kan achiin isa deemu jechuudha karaan daldalaa matamma kan deemu achiin dabra jechuudha trade route linking godhee Horn of Africa kan deemu jechuudha achiin dabra as a result kanarraa ka'uudhaan the regions naannoon tun was the centers of the competition between Christian Island kingdomidha. Karaa daldalaa isii keessa darba waan taateef ammas mootummaan kiristaanaatii fi mootummaan sultaana muslimaadha Affaar keessa wal lolaa turan. Kanaaf ammas sosochiin uummataa gaggeeffame. Beside being actors in the conflict wantoonni conflictii uuman the conflict inevitably the pursued Affaars to move in different directions to avoid the risk of the pasture ja kanaaf jechuudha risk of the pasture ammas wanni isaan deemaniif rakkoo yookaan lafa dheedichaa dhabuudhaatiif deemanii jechuudha risk of the pasture saguneef jennuun rakkoo yookaan lafa dheedichaa paastariilee horii dheechifatan san irraa jecha gara Awaash kanatti as dhufanii jechuudha is the 16th century jaarraa kudha jaaffaa keessatti the pastoralist economic helps to the survive of the destructive effects of waariidha jechuudha. Kanaaf gartee jaarraa kudha jaaffaa keessatti haalli yookaan horii eeggachuudha kun helps to them survive ni gargaara yookaan gartee destructive effect of the waarii kanarratti baay'ee duraa haalli ikoonoomii isaanii kun duraa diigamee ture. Kanaaf gartee muuvimentii gaggeessan uummata Somaalee eeguu laalle. The territorial lace is medieval composition. Isaanis gartee baay'ee gartee competitionii keessa kan turanidha jechuudha. Control trade routeidha kan karaa daldalaatiitu isaan keessa dabra. Gartee kan zeeyilaa isaan geessan jechuudha. Likewise before the wars of Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Granji gartee Imam Muhammad yookaan al-Granji boodaan before dura jechuudha. Uummanni gartee Somaaleedha kun there was strong demographic pressures of the Somali. Uummanni Somaaleedha baay'ee demographic ta'e jechuudha. Strong demographic isaan mudate jechuudha. Pressuriin dhiibbaan uummanni heddummaate jechuudha. The population movement is of the Somali was strongly faced behind the military strength of the Imam. Garte waraana Imam Ahmadis tahanii movement isaanii kana keessatti strong force humna cimtuu tahanii waraana Imam Ahmaditti makamanii akkuma Affaarii fi Harariitti waraana kiristaanaatii wajjin lolaa turan akka laallee dabarrettee jechuudha. However, the population movement haalli gartuu sosochiin uummataa kun ta'ullee Somalis did not last for long. Yeroo dheeraaf itti fufne Somaliin as they returned to their home the following the defeated Imam Ahmad hanga gartee bara 1543tti gartee Imam Ahmadin du'e jechuudha. However, ta'ullee population movement yookaan sosochiin uummata Somaaliyaa kanaadhaa kun did not last long yeroo dheeraadhaaf hin turre jechuudha. As return to ni deebi'an hidhiisan yookaan defeated Imam Ahmad ibn Ibrahim duunaan movementii fi muslim mootummaa sultaanaa atuu yookaan
Itoophiyaatu maaliif kompishiishinii yookaan qabusan ni dhabee jechuudha. Kanaaf gartee uummanni Somaalee uummata gartee isaanis sosocho'aa turan uummata Orgobbaatii fi akkasuma uummata Affaar eegalallee uummata Oromootii jechuudha. The one of the great event of the 16th century. Eventii guddaa yookaan muummatti guddaa kan taasifame jaarraa 16ffaa keessatti uummata Oromootii jechuudha. Kana boodaan gartee sochiin guddaan ture yookaan Great Movementiin ture sochii uummata Oromooti jechuudha. Kanaaf the Oromo is an gartee indigenous Christian gartee indigenous Kushatik uummata gartee indigenous dhalattoota uummata gartee Kushatikidha of the Ethiopians and the Horn of Africa warreen jiraachaa ture. When the Aksums come to the history it is was yerooniif garaga aangootti dhufan clearly that the Oromos also occupied the considerably part of the land in the Ethiopians and the Horn of Africa. Kana jechuun when the Aksums come gartee goonee fi mootummaan Aksum gara aangootti dhufe it was quite clear to sirriitti jechuudha Oromoon tun akkuma qabattee turte jechuudha considerably party of the Ethiopiaadhaa fi Horn of Africa kan hunda qabatanii turan. According to the Oromo tradition oral traditions akka seenaan Oromoo gartee kan aadaa jedhutti original homeland of the Oromoon lafti Oromoodhaa tan bu'uura before the existing 16th century jaarraa 16ffaa dura southern central part of Ethiopian highland jechuudha. South central jiddugala walakkeessa Itoophiyaa tana qabattee turte jechuudha yookaan jiddugala Itoophiyaa jechuudha. Kibba jiddugala Itoophiyaa qabattee turte jechuudha. Oromoon baay'ee gartee tan muuvimentii guddoo qabdu jechuudha. The political and religious center haalli siyaasaatii fi haalli amantaa isiidha. Settlement was gartee Oromoo settlements was madda walaabuudha. The political center religious center iddoon amantaatii fi iddoon gartee magaalaan siidaatiif walga'iin isaanii teessan madda walaabuuti. Located in the Baalee and the Sidaamoo Booranaadha jechuudha. Iddoon isaanii bikkatti argamtu sun eessa Baalee and the Sidaamoo border land lafa Baaleetii fi lafa Sidaamoo bikka jennuun jechuudha. Kanaaf combinations of the natural and the man-made combination yookaan gartee wal fudhannaa yookaan gartee natural dhiidhaa fi akkasumatti wantoonni namni hojjete cause of the movement of the Oromo population ni ta'a jechuudha. Sababa Oromo population movementiidha natureidhaa fi sababa ilma namaatiin dhufees ni jira jechuudha. Gartee over 17th century jechuudha 6 and 17th century jaarraa 16ffaa fi jaarraa 17ffaa keessatti jechuudha. The demographic pressure dhiibbaa yookaan uummanni isaanii guddachuudha combinations of the growth of the human livestock horii fi namni ni heddummachuun sababa Oromoon sochootummaa keessaa guddaan tokko namni heddummaachuu fi horiin heddummachuudha jechuudha. The conflict between the Christian Island Kingdom akkuma gartee uummata kaan laallee turretti rakkoon gartee mootummaa kiristaanaatii fi mootummaa sultaanaa jidduu jiru rakkootu ture. Factor that is forced Oromo left to la Oromoon akka gadhiiftu and the lands they inhabited to move in the other area. Lafa biraatti faktoroonni kun gartee Oromoon lafa isaanii gadhiistee akka deemtu jechuudha kan godhaniidha jechuudha gartee konfliktiin kunis jechuudha. The combinations of the factors the result of the demographic large scale of the movement of the Oromos peoples in the 16th century. Baay'ee faktoroonni resultii guddaa demographic yookaan gartee akkaataan gartee dramatically large scale irra lafa bal'aa irraa akka facaan kan taasisedha jechuudha. Jaarraa kurafaraata akkuma giraafii kanarratti kaayametti jechuudha. Lafoota isaan irra faca'anii fi seentarii yookaan iddoo isaan irraa faca'aniidha jechuudha. Kanaaf gartee the long before their expansions Oromoon babal'achuu dura because the expansions the Oromo peoples were is divided into two major bikka lamatti qoodamanii ture. Oromoon babal'achuu dura jechuudha. Bikka lama maatii lamatti adda ba'an Oromo Baarentuu and Booranaa conference yaani Baarentuu fi Booranaa jaanii jechuudha. Each conference kun hundinuu comprised to the similarly to divisions of the clan gosaan adda qoqqoodamanii jechuudha. Baarentuu fi Booranoo ilmaan Oromoo nama lamatti adda ba'an jalqaba jechuudha. The Booranaa conference kan jennuun macha tuulamaadha. Ilmaan Booranaa kan jennuun warra machaa kan jennuun jira. Warra tuulamaa kan jennuun jira. Warra saawuzarni Booranaatii fi warra Gujii kilaan jennuun jira jechuudha. Warreen Gujii kilaan jennuun jira jechuudha. Uummanni gartee Booranaadha jechuudha. Baarentuu warri jennuun ammoo is composed the Karrayyuu warra jennuunii fi Marawwa warra jennuunii fi Ittuu warra jennuunii fi Humbanna warra jennuunii fi Akkachuu warra jennuunii fi Walloo warra jennuunii fi Arsii kilaa warra jennuunii jira jechuudha. Uummanni gartee Baarentuudha ilmaan isaa kanaa jechuudha. The movement was expansion took place from the around yeroon isaan itti sosocho'an bara 1522 hanga 1618 jechuudha. The movement was set in the two major directions karaa lamaan gartee movementii kana gaggeessanii jechuudha. The Booranaa warri gartee Baarentuu kan jennuun kun eessa deemanii jechuudha. Moved out of the northeast direction yookaan gartee northeast kan jennuun
kaaba bahaatti deemanii jechuudha. The Boronas followed to Boronaan ammoo isa deemanii jechuudha. The Borona is followed to the north westerly direction. Yookaan gartee north westerly kaaba lixaatti deemanii jechuudha. They also akkasumatti gartee moved out of the directions of Kenya tillee kan deemanidha. Boronaan Somali outside and the Ethiopia region tillee Horn of Africa kana guutuu keessa kan deemanidha. The movement was took place it is two stages. Movementiin kun sadarkaawwan lama qaba. The first stage was a period of the small and the slowly movement of the first half of the 16th century. Jalqaba irratti yeroonii fi periodii kana keessatti small slow namni suuta movementii gaggeessu jechuudha. The free first half 16th century yertee jalqaba jaarraa walakkeessa jaarraa 16ffaa keessatti suuta socho'aa turanii jechuudha. The second stage ammoo started isarraa eegalee jechuudha around the mid 16th century latest up to the 16th and the 16th jechuudha. Second stage sadarkaan lammaffaan jechuudha mid 16 jiddu galeessa yookaan jaarraa 16ffaa keessatti gartee kan appirra ga'e kan likkitti babal'achuu eegalanii jechuudha 18 jechuudha. This was a large movement carried out of the using force humna guddaa fayyadamuudhaan baay'ee babal'achaa turanii jechuudha. Bara 1522 when the population movement is began to Oromo were already organizing under the Borona and the Barento Conference. Oromoon gartee bara 1522 jalatti hogguunee fi gartee movement yookaan sochii isii kana gaggeessitu Oromos were already organized duraanu tokkoomanii jiranii jechuudha Bareentuu fi Boronaan jechuudha. The Oromo forces took ni qabatan north directions passed through the gartee corridor between the Mount Walabu bika jennuunii fi Lake Abbaay bika jennuun yookaan Lake Abbaay fi Mountain yookaan gaara Walabu bika jennuun jidduutti Oromoon gartee qabatanii turanii jechuudha north directionidhaan. When they reached to halfways of between Lake akkasumatti gartee walakkeessa yookaan hara Abbaay fi Hawaasaa qabatanii turan. They took to westward illee qabatanii turan. First they way penetrated to cross qaxxaamuranii turan gartee Bilater river laga Bilater kan jennuun kana to the southwest kan argamu kana hunda qabatanii turan. Then they headed to the northward to the lake regions yookaan gartee northward yookaan gartee wardi kara kaabaatiin jechuudha. Gartee eessa qabatanii jiran jechuudha lake of the Rift Valley hara Rift Valley dha qabatanii turan. Bara 1522 hanga bara 1618 Oromo fighting between the Buttaawar jechuudhaan lolanii jechuudha. Waraanota 12 jechuudha. Waraanota 12 lolan wal jala jechuudha. Iddoo tana hunda mo'atanii qaqqabachuudhaaf jechuudha bikka hunda. First gadaa jalqaba irratti Meelbaa kan jennuun bara 1522 hanga bara 1530tti eenyu wajjin walalan jechuudha. Defeating Christian regiment of the Batra Amora kan jennuun kana mo'uudhaan by the Fasil and occupied Bali irraa fudhatanii jechuudha mootummaa kiristaanaa irraa. Lead by Fasil nama jennuun hoogganama waraanni kuni eenyu qabatanii jechuudha occupied Bali mootummaa kiristaanaa irraa fudhatan. Gadaa Muden kan jennuun 1530 waraana kunis waraana gaggeeffamedha jechuudha namootaan. Gadaa Muden kan jennuun kan gaggeesse 1530 hanga 8tti hanga 38 jechuudha. Reached to the edge of Awash River bikka gartee edge yookaan qarqara fiixee yookaan gartee Awash Riverii kana qabatan bara 1538 jechuudha. 30 hanga 38tti. Zekiloolee kan jennuun Zekiloolee gadaa kan jennuun 1538 hanga 46 lole. Gartee akkasumatti controlled Daawuroo ni qabate. After the defeating Christian regiment of the Adal Maqbar namticha mootummaa kiristaanaa kan gaafasan Daawuroo bulchu Adal Maqbar kan jennuun kana loleeniiti kilooleen bara 1538 hanga 46tti Daawuroo irraa fudhate. Biifoolee kan jennuun ni jira ammas bara 1516 bara 15 46 hanga 54tti advanced to Waajii fi gartee irraa fudhatanii jechuudha. Ammas bara 15 Michillee kan jennuun bara 1554 fi hanga 62tti scored a victory over the Hamlams kan jennuun Hamlas force yookaan Dagoo Jaan Amoora force and the Adal lead to the Imnur al-Wazir and mounted of Hazalo kan jennuun kana hunda victory irratti argatanii turan jechuudha. Laalamma nama meeqa irratti story argatan laan bara kanatti jechuudha. Michalleen bara 1554 hanga 62tti scored victory over eenyu irratti argate Hamles force at Dago kan jennuun Hamles force at Dago kan bulchu Jaan Amoora force
gartee jaan amooraa forsiin humna jaan amooraadha loltoota jaan amooraadha and adal leaders imirnuur almujaahid kan jennuun kana hunda mo'anii turanii jechuudha mountain of hazol bika jennuun itti mo'anii turanii jechuudha ammas eenyu jira zee har muufaa kan jennuun waraanni kun kan gaggeesse bara 1562 fi 2 hanga 70tti fooyitingi minaasii wajji wallolanii bara 1559 hanga 63tti aati qicinaa bika jennuunitti and zee wayita bika jennu qabatanii turanii jechuudha occupied Antogo bika jennuunillee Angot bika jennuunii fi Gaanzii bika jennuun Saayint tan jennuun hunda guututti irraa fudhatanii turanii jechuudha lafoota kana hunda eenyurraa jechuudha mootummaa kiristaanaa fooyitingi of zee minaasirraa wajji wallaluudhaan jechuudha bara 1574tti Tsartsadingilii wajji waliin dhufan 1560 hanga kanatti kan bulche inni kun Tsartsadingilii kun converted to the by Zaj and Halibo defeated Robele bika jennuun tana hunda irraa fudhatanii jechuudha mo'uudhaan gadaa gartee akkasumatti inni kun maal godhe coverly lead to by the Azej Hailol Azej Hailibo and defeated Robele gada kan jennuun kana isaan moo'e ammaasitti isaan moo'e aatte wayinaa dagaa bika jennuutti Tsartsadingilii moo'e however ta'ullee Robeleen ammoo recovered deebi'eeti defeated eenyu moo'e jechuudha Zaara Yaakob Forsii ni moo'e jechuudha jara jalqabaatiif eenyu moo'e Tsartsadingilii ni moo'e Robeleen ni moo'e Robeleen ammaas deebi'eetiiti isa moo'ee jechuudha eenyu moo'e jechuudha Zaara Yaakob nama jennuun Zaara Yohaanis nama jennuun jechuudha Zaara Yohaanis nama jennuun nama gartee Tsartsadingil bakka bu'e jechuudha hoogganaa kiristaanaa ka duraani moo'e Tsartsadingil ka boodaani moo'e jechuudha deebi'een innis kanaaf Zebremijii kan jennuun jira bara 1578 hanga 86 controlled RN bika jennuun tana hitootan in waaj bika jennuun qabatan akkasumatti crossin jama bika jennuun tu waloqa endeze over whole mid endeze dorgeetik regiments yookaan bulchiinsa dorgomeetikiidha guutumatti eessa ariinee in waaj bika jennuun lafa ariinee in waaj jennuun akkasumatti qabatanii cross qaxxaamuruudhaan gartee jaamaatu walaqa bika jennuu qaxxaamuruudhaan qabatanii endeze akkasumatti over well mid and the dogometic regime yookaan bulchiinsa dogomeetikiidhaatis ni qabatee jechuudha birmijiin jechuudha ammas maaltu jira jechuudha ze mulaata kan jennuun jira jechuudha mulaato kan jennuun 15 hanga 94 kan bulche kan lole akkasumatti saayizii daamootu ni qabate bizaamoo ni qabate kafa ni qabate daambiyaa ni qabate tigraay ni qabate jechuudha and the early 17th century jaarraa 17ffaa keessatti jechuudha ze duloo kan jennuunis lolee jira akkasumatti gartee meelbaa kan jennuunis gartee duloo kan jennuun 1594 hanga 62tti meelbaa kan jennuun 16 duwwaa 3 hanga 10tti akkasumatti gartee mudenaa kan jennuun 16 duwwaa 10 hanga 18tti expanded baay'ee babal'isanii turan westiidhaa fi lixattii fi noorzernitti party of the horn of africaatti babal'isanii turani other link like the wardai and moved to Kenya dhaa fi akkasumatti kana hunda babal'atanii turan buur haqaba bika jennuun buur haqaba bika jennuun and the majority bika jennuun in the Somali keessatti illee baay'ee daangaa isaanii babal'isanii turanii jechuudha lola kana hunda lolanii jechuudha zedduloo fi meelbaa fi mudeenaan hundi jechuudha in the addition to wars between the Christian kingdoms and the Muslim sultanate the organizations of Oromo under the Gada system is played the crucial in the role successively of the Oromo movement dha jechuudha kana jechuun bar in addition kanatti dabaluudhaan waarsi yookaan waraanni mootummaa kiristaanaatii fi akkasumatti gartee sultaanata gidduutti jiru kun organization of Oromo under Gada systems gartee ammas waraanni isaan jidduu turee fi cimoon yookaan gartee gadaa siistamiidhaan Oromoon tokkoomuun wanta ulaagaa gartee muuvmentiidhaaf isaan barbaachisa keessaa sosochii isaaniitiif milkaa'inaa fi successful akka muuvmentiin isaanii milkaa'uuf kan isaan barbaachisa keessaa tokko jechuudha. Kanaaf waraanni sun kiristaanaa fi muslimni wal lolee baay'ee wal huban isaan sun dadhabinni isaan lamaanii fi Oromoon gadaadhaan tokkoomuun cimuun mo'achuudhaaf isaan babal'isee jechuudha babal'achuudhaaf isaan gargaaree jechuudha. In the other movement is movementiin biraa into the various region naannoo biraatti kan godhan in the different Oromo branches Oromo dameen Oromo branchidha gada establishing sister gadaadhaas bikkuma itti movement ta'an yooniif amma deemanii south western Itoophiyaa dhaqan achumatti gadaa sirna gadaa dhaabbatanii jechuudha caffee isaanii dhaabbatanii jechuudha duraan odaa bultumii miti wanta gartee madda walaabuuti miti madda walaabuurraa kaasaniitiiti amma namu bikkuma dhaqatti gartee odaa nabee bika jenuttis
tuulama bikka jennutti iisti shawaatti ni dhaabbatanii akkasumatti gartee odaa roobaa kan jennuun of the sikkoo mandoo kan jennuun arsitti dhaabbatanii odaa bultum kan jennuun of gartee yookaan gartee of ittuu humbannaa kan jennuun harargeetti dhaabbatanii akkasumatti odaa bisil kan jennuun mechaa fi akkasumatti gartee weestarni shawatti dhaabbatanii akkasumatti odaa bulluq of jaawii mechaa kan jennuun harroo guduruutti dhaabbatanii jechuudha. Kun hundinuu bikka asseembilii isaanii yookaan gadaa siistemii jalatti ta'anii jechuudha. Namuu bikkuma babal'atetti isaanis odaas dhaabbatanii nama yookaan sirna gadaa gaggeessaa turanii jechuudha. On other places which is becomes the gada enter to where goyo in the sabo gono and the moe boko of guji and dogi of illu and oda hulle of Jimma and the Oda Garden of Wallo kan jennuun kun hundinuu other place becomes the gadaa center iddoo gadaan itti gaggeeffamaa ture. Goyo of sabboo goonaa bikka jennuunitti maayee bokkoo of gujii bikka jennuunitti odaa doogii kan jennuun illutti odaa hullee kan jennuun jimmatti odaa gard kan jennuun kun hundinuu bikka sirni gadaa itti gaggeeffamaa turedhaa fi itti gaggeeffamuu jiru jechuudha ammallee jechuudha. Gadaa leaders such as Daawee and Gobbo of Borna Anna akkasumatti Sorra of Guji and Mokko Bili of Mecha Babbo and the Koye of Jimma and the other establishment of the Gada system jechuudha. Kunis bikkuma isaan gadaa sistemii itti ta'aa turan jechuudha. Dawwee bikka jennuun Gobbaa of Booranatti, Annaa bikka jennuun Sorraa of Gujitti, isaan kun hundinuu Makkoo bikka jennuun gartee Biilii of Mechatti, isaan kun hundinuu bikka seentarii yookaan gadaan itti ta'amaa turedha. They laid to down cardinal laws in the respectively area kanatti ta'aniiti gaggeessanii jechuudha. Kanaaf however ta'ullee the variations of Oromo group is kept to the relationship fighting the conflict office and the Abba Muda and the further of the anointment state is Madawalabu and the formed the alliance of during the times of the difficulty jennaan jechuudha. However ta'ullee variations of Oromo group in adda addaa kept to relationship gartee ni gaggeessan siruu eessatti abbaa muudummaa kan isaan itti gaggeessan eessatti jechuudha. In the further anointment yookaan muuduu yookaan gartee abbaa muuduu aangoo itti kannuu kan itti gaggeessan Madawalaabuutti jechuudha. Alliance during the difficulty. Kanaaf besides they abhorrent similarly to the cultural and laws seer yookaan seerri isaaniidha jechuudha. Similarly culturalidha ol qaban aadaa wal fakkaataa fi by the sending to the delegated of the Madawalaabu the centers of the Chafe until the Pan Oromo and the assemblies of the forbidden in the bara 1990 due to the political influence of the Ethiopia dhaatti jechuudha. Kanaaf gartee Oromo population movementiin Madawalaabuu tanarra turan. Ozoon fi movementiin gaggeessin dura Madawalaabuutti gartee namni hundinuu sirni gadaa kun odaa maarreedha, odaa nabee, odaa buluq, odaa kun hundinuu jiru jechuudha. Eega babal'atanii daangaa babal'ifatan booda Harargettis, Jimmattis bikkayyuttuu akkasitti dhaabanii daangaa isaanii odaa isaaniitis bikkuma jiranitti namuu dhaabbatee sirna gadaa gaggeeffatu eegalee jechuudha. Kana duratti duraan eessa turanii jechuudha? Eessa turan duraan wanta keessa turanii jechuudha. Odaa osoon imala isaanii hin gaggeessin duratti jechuudha. Madawalaabuutti turanii jechuudha. Building, delegating akkasumatti gartee besides they observe similarity cultural and law seera by the sending to the delegating of the Madawalaabu the central of the Chafe until the Pan of Oromo assemblies is gartee affordably due to the political Ethiopian gartee jaarraa 19ffaa keessatti haalli siyaasa Itiyoophiyaatis isaan irratti sirna gadaa isaan irratti rakkoo fidee ture jechuudha. Kanaaf the Oromo population movement and the expansions ummanni Oromootiif expansion isaanii successfully several reason sababoota isaan milkaa'uu danda'aniif baay'ee akka babal'achuu danda'aniif maali? In the first place yeroo jalqabaatiif jechuudha. The Gada systems is provide training and military organization which is contribution much to the movement and success ja. Wanni isaan milkeesse sirna gadaa qabaachuudha. Bakka takkaffaa irratti sirni gadaa baay'ee isaan milkeesse. Beside almost members of the society is particularly in war jechuudha. Kanaaf gartee waraanaanis abbaa duulaa jira, abbaa bakkuu jira, abbaa gadaa jira. Girsaan kun hundinuu abbaa waraana hoogganuu jira, sirna waraanni ittiin hogganamu namoota waraana hoogganuu jira, kabiyya bulchuu jira. Sirni gadaadhaa administration isaaniitiif society isaaniitiif particularly waariidhaaf illee baay'ee barbaachisaa kan ture
turedha jechuudha. It is so it was largely scale expansion difficult to stop it. It was largely scale expansion gaggeessan. So difficult to stop. Dhaabbachuudhaaf kan nama rakkisu jechuudha. Dhaabuu hin dandeenye jechuudha. Oromoo population movement mootummaan kamiyyuu jechuudha. The Oromo made its wide to and the good use of the horse and the times waraana is fardaa qaba. Akkasumatti and the times of the expansions yeroo babal'atu keessatti jechuudha. Kanaaf one importance Oromo institutions gadaan jiraachuun jechuudha. Bakka institutionii isaanii which seems to have facilitated kan isaan cimseedha. Babal'ifannaa isaaniitiif adaptation akka isaan naannoo hundatti madaqan kan isaan taasiseedha. Moreover, the movement took place. Movementiin isaanii kun took place when the sultanate of Adals was exhausted and the weakness due to the war of the first half of the 16th century keessatti dadhabinni yookaan exhausted ta'u mootummaan Adal cimaan sun kan Horn of Africa irratti Imaam Muhammad ibn Ibrahim gartee impaayira jaarjee deemu sun dadhabuu fi inni du'uu fi dadhabuun isaatii fi akkasumatti mootummaan kiristaanaa dadhabuun milkaa'ina isaanii guddaa keessaa tokko jechuudha. Kanaaf the Oromo population movement expansions to brought about fundamental change of the Ethiopian region dha jechuudha. Jijjiirama guddaa fidanii turan. Ethnic cultural mixed walitti makamuu aadaa Oromootii fi namoonni bira took place between the Oromo and the other people. Uummanni Oromootii fi Itoophiyaa keessatti uummanni bira akka walitti makamu babal'insi isaanii kun fidee jira. The expansion of Oromo babal'inni Oromoodhaa kun destroyed to all the state badee jiru jechuudha. Kingdom of the Damootii fi Bizaamoo fi Inaariyaa hunda qabataniiti balleessanii turan. The peoples of the Damoot and the Gaafatis were they either assimilated isaan ammoo itti makame warri Damootii fi warri Gaafaat Oromoo ta'anii assimilated itti makamanii Oromoo ta'anii maqaa Oromoo moggaafatan. This is the Oromo or forced move to out from the south and northern of the intermediately within the Christian community of the area. Kana jechuun within the Oromo forced umna Oromooti wajji move to from the south and the north garte south to north deemanii jechuudha. South irraa north and intermediate within the Christian community area dha wajjin jechuudha. Gaafatii fi either assimilated kuni la either guriif jenne kun itti makame uummanummaan Gaafatii fi uummanummaan gontaatu kun ammoo hin feenu jeetitti jalaa deemee isa deemee jechuudha. South of Abbayitti galanii jechuudha. The Christian kingdoms was greatly disturbed. Baay'ee jeeqame mootummaan kiristaanaatis Oromo population movement dhaan sochii Oromoo kanaan. The territorial daangaan yookaan gartee financial strengths of the kingdom mootummaan daangaan isaatii fi qabeenyi isaa hundi highly weakened ni dadhabe. It was forced shifting the political center isaa shawwa jijjiirratee inni nu duraa kote Oromoo duraasi. Lek taanatti duraa deemanii jechuudha mootummaan kiristaanaa jechuudha. North of the Gondaritti duraa deemanii jechuudha. Southern kana guutuu Oromoo dhiisanii. Sultaanita of Adaliin cimtuun sunis reduce taateetitti walled town magaalaa takka dallaa ijaarrattee keessa galte. As a result of the Oromo expansion bu'aa Oromoo irraa kan ka'e movementiin Oromoo kun baay'ee hammaatee jabaatee mootummaa kiristaanaa North of Abbaay River galchee akkasumatti gartee mootummaan Harariitis dallaa ijaarratee dallaa keessa duraa galee jechuudha. Adalitti Hararitti galee jechuudha. This is mainly because of the after the days of Imam Muhammad. Eega Imam Muhammad du'ee booda jechuudha mootummaan cimaan muslimaa kan Imam Muhammad jennu kan sultaanat of Adal sun Muslims of Adal was recognizing under Imir Nur of the Mujahidi to aangoo irraa furate jechuudha. Eega Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Ghazi du'ee jechuudha. Kanaaf the Emirs launched to offensive war against of the Christian kingdom bara kanatti godhee ture jechuudha. Mootummaan kunis eega Imam Muhammad du'ee Imir Nur kan jennuun kunis bara 1559tti gartee Galaudiyoos ajjeesee jechuudha. Defeated kill Galaudiyoos ajjeesee Awaash Valley keessatti jechuudha. Kanaaf nevertheless he could not prejudice garuu ammoo victory yookaan gartee over the Christian force irratti argatullee Oromo population movement because already reached to Harar area at the time gartee never to could prejudice his victory over Christian forces yookaan gartee never to victory godhuu hin dandeenye yookaan he could not pressure dhiibbaa to'achuu hin dandeenye victory yookaan his victory isaa sun victory inni mootummaa kiristaanaa Galaudiyoos ajjeese sun forces humni isaa sun Oromo population movement kana to'achuu hin dandeenye jechuudha. Reached to Harar areaatti deebi'eeti Oromoo dura dallaa ijaarratee jechuudha. Nuuru Alwaziiritu dallaa san ijaaree jechuudha mooticha. So he returned to Adals to defeating it from the failing to the Oromo dha jechuudha. Kanaaf gartee kufuun mootummaa Adalis Oromoodhaaf baay'ee gartee movement isaanii milkeesse. However, since the most of Harars was occupied by Oromo just building the wall
dallaa jaarrateeti the towns harar magaalaa harar sanitti which is known as jogol bikka jennuun jogol gimbii bikka jennuun gimbii jogolichi jaarratee achi duraa deeme jechuudha mirnuur alwaziiris jechuudha mootummaan kiristaanaatti duraa kutee lafti isaaniif ballattee jechuudha this lead to the end of the age of all the conflict kan itti dhumate oromoo population movement tu age conflict waggaa 200 waraana kiristaanaatii fi musliimaa wal lolaa turan oromoo xumuree jechuudha bakka isaan lachuutu irraa ari'attee jechuudha following their movement expansions the oromos becomes a largely sedentary agricultural oromoon kanaaf following kana dabaluudhaan oromoon sedentary life yookaan gartee jireenya siidaa itti deebitee jechuudha kanaafuu eegas booda horii horsiisuu fi daldala irrattii fi akkasuma hunda irratti hirmaachaa turan jechuudha in this time the greatly major of them adapting the Christian warri kun ammoo hogguu waliin makamantan amantaa kiristaanaatii fi amantaa islaamaatis fudhataa turanii jechuudha duraan waaqeffannaa qabanii miti still later on they were able to for kingdoms over their own in the Ethiopian region jechuudha kanaaf gartee they were able to for kingdomii mataa isaanii mootummaa mataa isaanii ijaarratanii naannoo Itoophiyaa keessatti jiraachaa turanii jechuudha kanatti aansee kan jiru immoo the Gadaa systems of the Oromo one of the indigenous institutions of the governing systems to the strengths of the Oromo population movement baay'ee ilaallaa jechuudha isa kana sagantaatti aanu keessatti thank you barattoota kiyya isiniin jaaladha I love you nagaannaaf tura galatooma